Haay akkam jirtu daawwattoota keenya nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Jirtuu fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa walitti deebinee jirra. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaallattan laayik gochuu hin dagatinaa jecha. Har'as egaa gaafii garaagaraa viidiyoo guyyaa dheengaddaaf kaleessaa gad lakkisee irratti namoonni baay'een viidiyoo sana keessatti wanta gaafii isinitti ta'e koomentii jalatti naaf barreessaa turtanii anis immoo tokko tokkoon akka ifa isiniif ta'uuf deebii isiniif deebisuudhaa fi qophooftudha jechuudha. Viidiyoo guyyaa kaleessaaf dheengaddaa viidiyoon suni adda adda citee malee viidiyoo tokko jechuudha. Qophiin isaa sagantaan isaa sagantum tokko ta'ee egaa viidiyoon akka hin dheerannee fi yeroo nyaataa akkasuma yeroo karaa deemnu viidiyoo gargar ta'e malee dhimmichi isaa yookiin sagantaan isaa tokkumaadha. Sanarratti egaa namoonni baay'een gaafii isinitti ta'e nuti shawaadha irra jireessi koomentii naa barreessitanii ijoollee shawaati nuti shawaadha waan akkanaa hin beeknu kan jettanis hin jirtu. Tarii beekuu dhiisuu dandeessu garuu immoo shawaa taatanii warri fakkeenyaaf magaalatti dhalattanii guddattanii tarii arguu dhiisuu dandeessu. Warri immoo baadiyyaa shawaa taatanii jechuudha. Baadiyyaa keessatti dhalattanii kan guddattanii wanti kuni tasumayyuu hin argine hin beeknu jechuu hin qabdan jechuudha. Baadiyyaa kamuu keessatti viidiyoon kaleessa hojjedhee irratti wanti kuni erga nuti biyya Arabaa deemnee aadaan kun kan jalqabee waan jettanii fi viidiyoo sanarrattis dubbadheera. Viidiyoo kaleessa irratti erga biyya Arabaa isin deemtanii miti wanti kun haadholii keenyaaf abbootii keenyarraa dhufee wanta kaleessa yookiin dheengadda jalqabee miti isiniin jedheera viidiyoo sana keessatti. Egaa shawaa taatanii shawaa keessatti jechuudha baadiyyaa keessatti durbi tokko heerumtee masqalaa galchaa namni wallaale hin jiru jechuudha. Hundumtuu ni beekaa garuu ijoolleen magaalatti dhalattanii guddattanii tarii beekuu dhiisuu dandeessu arguu dhiisuu dandeessu. Inni kan biraa immoo harki irra jiru hin beennaa dhugaadha kan jettanis hin jirtu. Isin ijoollee baadiyyaati. Ijoollee baadiyyaa taatanii namni wallaaltan hin jirtanii tarii hin beennu nuti shawaadhumaa hin beennu kan jettan immoo warroota magaalaa keessatti dhalattanii guddatan ta'uu dandeessu isiniin jedha. Inni kan biraa immoo namoonni godinaalee garaagaraa jechuudha. Godina Arsii, Salaalee ijoolleen jirtu warri isin beekus hin jirtu jechuudha. Ifa nuu godhii maaloo kun idduma ani biyya baay'ee aadaan kun kan jalqabe malee ani argeen beeku kan jettan hin jirtu. Ijoollee Salaaleeti warra akkas jettanii Salaales shawaadhuma. Garuu akka naannoo keessanitti wanti kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Wanti kun immoo edda isin biyya Arabaa deemtanii jalqabee miti. Akka naannoo keenyatti akka shawaatti durattuma jira. Garuu immoo akka naannoo keessanitti dhuguma jiraachuu dhiisuu danda'a. Waa isaarraan beeku jechuudha. Ijoolleen gara shawaa Salaalii kan na gaafattanii koomentii jalatti kaleessa isin argee ture jechuudha. Inni kan biraa immoo atindeessee annuti kan beeknu durbi tokko ulfooftee yeroo da'uu geessu maatiin ishee fudhatanii yeroo immoo warra gurbaatti maatii ishee sana biratti deessee warra gurbaatti deebitu kan amma ati masqalaa galchaa jettu kanaa nyaata qopheessanii akkasitti warra gurbaatti galchuu atindeessi moo maaliif si galchuu warri jettan immoo indeenye da'uu indeenye jechuudha. Kuni akka naannoo keenyatti akka shawaatti masqalaa galchaadhuma. Innis sagantaan isaa sagantaa biraati jechuudha. Yeroo da'anii dhugaadha akka naannoo shawaattis nu biratti jechuudha. Durbi tokko ulfooftee yeroo ji'a 8 fixuu geessu ni fudhatamti jechuudha durbi. Fudhataniiti warra intalaatu fudhataa. Fudhataniitu warra shiitti deessee yeroo baatii tokko baatii lama taatu
nyaata muraasa jechuudha. Kannaa masqalaa galchaa kanaa miti jechuudha. Qophii yeroo sanaa nyaata muraasa wayii godhanii warra gurbaa itti deebisuu yookiin mana isheetti galchuu jechuudha. Maaliifii warra abbaa manaa keetitti imaltaa maaf achi dhaqxaa erga deessee erga maatiin kee nyaata godhanii si gaggeessanii mana hoo qabdaa maaf mana keetti hin galtuu jettanii kan koomentii illee naa barreessitan jirtu. Ijoo koo ani hin deenye kuni isa sin jettan miti jechuudha. Dayee itoo hin ta'in masqalaa galchaan qubumatti sagantaa mataa isaa kan eeggateedha. Inni immoo isin dayee isa jettanis inni qubumatti sagantaa mataa isaa qaba jechuudha. Malee dayee nan galchan jechuudha. Osoon immoo waanin maatii koo biratti dayee isaan akkasitti nyaata qopheessanii sagantaa garaagaraa naaf godhanii kallattumaan inni mana kootti gala malee inni akkasii akka aadaa shawaatti jechuudha. Akka naannoo keenyatti yoo fakkeenyaaf ati garaadhaa qabda ta'e maatiin kee yoo si fudhatanii achitti maatii kee biratti deessee yeroo deebitu wantoota garaagaraa siif godhanii yeroo deebitu mana keetti deebita malee warra gurbaatti hin deebitu. Tariigaa akkaataa godina garaagaraatti inni kun garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akka godina keessaniitti fakkeenyaaf Arsiin jirtu, Jimmi jirtu, Wallaggi jirtu, Salaalee jirtu hedduutu jira miti godinaaleen Oromiyaa wanti hundumtuyyuu garaagara jechuudha. Fakkeenyaaf isin amma maatii keessan biratti deessanii yookiin warra gurbaa dhaquu dandeessu. Nuti immoo akkasii miti. Maatii keenya biratti yeroo deenye garuma mana keenyatti imallaa. Inni masqalaa galchaan kun immoo akka naannoo shawaatti yeroo masqalaa gallu warra gurbaa warra abbaan manaa keenyatti galla malee mana keenyatti miti. Inni kunis illee akkaataa namaan gargar qaba. Naannuma keenyattuyyuu yoo abbaan fedhe abbaatiin mana keettis masqalaa si galchuu hin danda'u. Nuti immoo kan barbaanne maatii isaa biratti barbaanne waan ta'eef maatii bal'aa biratti akka galluuf achumatti nu wayya jenneeti baadiyyaatti kan gallee. Inni kuni walumaa galatti hin danda'amu mana ofiitti galuu jechuu osoo hin ta'in nuti filannoo keenyaaf warra bilisummaatti gallee. Warroon nama fakkeenyaaf mana isaanitti galanis hin jiru jiraachuus danda'uun isiniin jedha. Egaa waan ifa isin hin taaneef viidiyoo irra deddeebi'ee viidiyoo kan hojjechaa jiruu fi wanta kana akka ifa isinii ta'uu fi warroonni ijoollee shawaa taatanis warroonni godina biraa taatanis wanti kun sirriitti akka ifa isinii ta'uuf viidiyoo jalqabaa ergan hojjedhee viidiyoo lammaffaa ergan hojjedhee gaafii garaagaraa na gaafachaa jirtu waan ta'eef gaafii keessan sana bira darbuu dhiisee beekotama viidiyoo irratti hojjechaa jira. Maaliif irratti hojjechaa jira yoo jettanii wanti kun akka gaafii isinitti hin uumne yookiin boonan hin deessee namoonni kaan koomentii irratti hin deessee yoo deesse immoo maaliif warra bilisummaatti galtaa mana keetti hin galtuu jettanii koomentii irratti waan naa barreessitaniif waannummaan kun viidiyoo kanaan akka sirriitti ifa isinii ta'uuf viidiyoo kana waraabee viidiyoo kana agadhumaa dhaggeeffadha warroonni gaafii isinii ta'e. Egaa viidiyoo koo yeroo dhaggeeffattan laayikii godhaa akkasuma sheerii godhaa. Ammas immoo dabalee gaafii biraa yoo qabaattan sanduuqni koomentii keenyaa sa'aatii 24 guutuu banaadha. Viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti baay'ee.